Yoyyaa harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa qaanqee showti qopheesse kan simbiraan ga'u garbichi keessan an Habtaamuu Lamuuti. Sagantaa qaanqee show keessatti qophii gingilchaa jettu marsaa ja'affaa har'a fudhadhee gama keessaa itti dhufeera. Qophii shanaffaa guyyaa kaleessaa YouTube gubbaarraa jaroonni chaalenjii hin dandeenye warri buksii baree warri hidhaa baree warri garafuu baree dukkana keessatti nama darbachuu baree sagantaan sun akka inni YouTube irraa kaafamu na gochisiisanii turanii garuu deebisnee maxxansuudhaaf turre abbaan seeraa kiyyaa kun dalagaa kiyya waan ta'eef dhiisi anatu jara quunnama naan jedhee jara wajjin wal quunnamnee jirra garuu sanbata waan ta'eef deebii argachuu hin dandeenye YouTube irratti viidiyoon sun deebi'ee isiniif maxxanaa garuu Facebook irra keenya immoo Facebook irratti nama baay'eetu ilaalaa jira. Warrooti waan xixiqqoo harcaatu buututtu akkasii hojjettanii anaan dudduubatti na deebisuu hin dandeessan. Muuxannoo baay'ee keessa dabarre sooshaal miidiyaa feesbuukii walirraa cufuu walirratti unguru waan meeqa keessa dabarre waan ta'eef waan buututtu akkasii kun nan deebisu naan dudduubatti daran na cimsaa daran iyyuu akkan isinitti jabaadu na godha. Kanaaf dhiisaa waan akkasii kun ijoolleen iyyuu hin daladdu kun maal waan uummata Oromoo xiqqeessu waan uummata Oromoo arrabsu meeqatu jira miidiyaa kana keessa tokko cufsiistanii beektu. Anan garuu chaalenjii waan gochuu hin dandeenyeef waan an dubbadhesu waan dhugaa irratti dhaabbadhee waan an dubbadhee fi fuuldura dhaabbachuu waan hin danda'amne wanti isin gochuu dandeessa waanuma akkasiiti. Kun immoo daran akkan guyyaa guyyaadhaan hojjedhu na gootu qophii gingilchaa hin jibbina. Qophiin gingilchaa isiniif iyyuu gaariidha. Akka agartan miidiyaa irratti gabbaatanii of keessaa dhangalaasuurraa isin tiksa. Kanaaf qophii gingilchaa yoo ilaaltan isin qara. Qophiin gingilchaa safuu ooda Oromoon tuqu. Naman xiqqeessu naman balaaleffatu waan isin dubbattan gubbaa dhaabbanne garuu gingilchuun hojii keenya kun isin qaruudhumaaf keessumatti iyyuu warri diyaaspooraa biyyarraa gara biyyaatti galtanii asitti bifa addaa qabdu biyyatti galtanii bifa addaa warri qabaattan kun isiniif bareedaadha. Hin morminaa yoo mormitan immoo kottaa gama qaanqee shootti haasa'atii kun sirrii miti jedhattanii chaalenjii gochuu dandeenya. Malee waan xixiqqoo harcaatoo akkasii deemtanii godhuun kun hin ta'u. Har'a qophii ayyaana waggaa faasigaa ilaalchisee muummeen ministeera biyya keenya Dr. Abiyyiin warroota dirree waraanaa irratti daangaa irratti rukutaman dhaqanii daawwataniiru baay'ee natti tole akkasuma immoo qeerroo isaaniin bazaraa mootummaa fides dhaqanii daawwatu jedhee eegaan turre Dr. Abiyyiin faannanne maaliif warri daangaa irratti rukutaman sun of course daangaa biyya keenya irratti rukutamanii kabajaan isaaniif mala kabajaa argachuu qabu. Akkasumas immoo warra aangootti immoo isaan fide qeerroo 5,000 ol lubbuun itti dhabee maatii isaanii warra maatii ijoollee dhabee warra ijoollee isaan gargaaraa ture haadha hiyyeessaa haadha mucaa ajjeesanii irra teessan fa'aa warra mucaa tokko ittiin isee gargaaraa fi akaayii gurguree isee gargaaraa ture immoo wareegamanis immoo akka kana mootuu yaadattanii bareedaadha muummee yaaduma kennuudhaaf ammeenya biraaf miti garuu waan tokko ittiin muummee koo ani wantan isiniin jedhu doktor an akkasin jiraattan hin barbaada akkasin lubbuun naaf jiraattan hin barbaada COVID-19 kun akkasiin isinitti buutu hin barbaadu amma bakka sanatti gaafa dhattanii maaksii afaanumarra kaa'attan malee funyaanni keessan banaa ture doktor waan akkasii muuxannoo ogeeyyiin fayyaa nuu kennanii amma asiitiin ga'anii asirratti clip waan godhanfaa qaba waan ta'eef isin garuu bakka sanatti gaafa dhattanii of dagattanii xixiqqoo akkasin jalaa miidhamtan hin barbaadu. Afasin aangoorra dhuftanii ilaamee ilaala shaampeenii baneera. Ati shaampeenii kootiillee immoo naan fudhannen. Shaampeenii gaafa sana banee horii xiqqoodhaan hin binne shaampeenii guddaan bite gabrummaa keessaa baaneere. Gatii shaampeenii kootiituun hin fudhatin waa ta'uu keessaa hin barbaadu. Garuu wanti aaru muummee maaltu jira beektu. Bolamman nageessu isinii fi Dr. Abiyyi utuun isinii wajjin hammadhee surraan kahin COVID-19 hin dhufe meetirii 2 walirraa fagaadhe ammoo isin arge meetirii 2 isinirraa fagaadhee surraa isinii wajjin kaa'amoo mee akkaman godhame wanti tokkittiin na aarsitu ammoo onaa kana utuun surraa tokko obbo Lammaadhaaf Dr. Abiyyi obbo Addisuu obbo Shimallis Faatii wajjin hin kahin injiinar Taakkalee Faatii wajjin hin kahin COVID-19 hin dhufte amma isaaniin hammadhee piikchara ka'uu hin danda'u jara kanaaf shaampeenii amma naga'u banee shaampeenii gatii guddaatiin banee gatii shaampeenii kootiillee surraa tokkoon illee deeffachuu hin dandeenye kanatu natti dhaga'ama yeroo baay'ee har'a garuu waa'ee keessan irraa gingilchuuf hin dhufne yaaduman muummee keenyaaf kennuu barbaade ilaa muummee funyaanni keessan xiqqoosee banaadha
bakki isin nattan kun immoo dhukkuba koronaa vaayirasii COVID-19 sanaa fi saaxila guddaa isinii ga'uu danda'a. Maayikiroofooniin sun mataansaa utuu gilaaviin qabattanii waan namni meeqa akka qabate an akkasiin jiraattaniidhaaf himuume. Hoogganaa biyya keenyaati isin. Dhukkubni kun akkasan argatu hin bara. Hamaa keessan hamaa eenyu hamaa ilmoo Oromoo tokko iyyuu hin barbaadu. daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show YouTube channel keenya subscribe gochuun maamila Qaanqee Show ta'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show gingilchaa marsaa ja'affaan kenoo dhufte gaa gingilchaa har'aa keessatti gaa akkuma beekamu daasporaadhuma keessa naannoofnaa daasporaa keessa deddeebinaa dubbii tachi keessa jira waan ta'eef daasporaa warra biyya jiran otoo hin taane har'a immoo warruma biyya alaatti hafan as magaalaa Minisootaa keessa nama jirudha. Namni kun kenoo asirra akka gartanii piikcharii isaa kun kaleessa birthday waggaa 100ffaasaa kabajate. Isatu waggaa 100 guute miti kaleessa meebii tarii 48 ta'anatti fakka akkasumatti GST utuun taaksii ittiin dabalini 48 kennaafi waggaa 52ffaa isaanii har'aa waggaa 100 guutuu waggaa 100 sana kaleessa kabajatan. Waggaa 100 kan akka jiraatan beeku birthday waggaa 100 yeroo sanatti yoo haalli naaf hin mijatu ta'e jedhanii guyyaa kaleessaa kabajatan. Namni kun jireenyi isaanii Corona fuulduraaf corona booda maal fakkaata? Ergi coronaan seenee COVID-19 seenee namni manatti galee baatii tokkoon kana keessa maal agarsiisaa jiru waan jedhutu waliin gingilchina. Osoon gama sagantichaatti hin deemin garuu isaanumti dhufanii maqaa isaanii akkasii wajjin wal baran hin barbaada. Itti fufa. Ani Sant Maatiyaas of Zagiddaa Qumbiiti. Itti aanaa ajajaa mootii Girrisaati. Maqaa isaanii duwwaayyuu miti sadarkaa hoogganummaa isaanii sanatti hime Sant Maatiyaas of Giddaa Qumbii itti aanaa ajajaa mootii Girrisaati. itti aanaa ajajaa mootii Girrisaa ajajaa caffee raamnisfaa jechuudha. Sant Maatiyaas kun nama akkamiiti? Yakki Maatiyaas kuni qaama sadiitu nama tokko jechuudha. Maatiyaas kun qaama sadiitu nama tokko. Qaamni isaa sadii nama tokko garuu. Mee sagantichumatti otoo gulaalootti hin darbin tura ergaa xiqqoon qabaanaan jiranii jiru. Mee ergaa keessan dabarfadhaa. Dhaamsa share dafaa dhaggeeffadhaa. Idrii keessa turan fakkaata biyyatti. Sheerii godhaa akkuma obbo Maatiyaas jedhanii sheerii godhaa waliif daddabarsaa. Obbo Maatiyaas guddinaa kan isaan jiraatan as magaalaa Minneapolis Minisootaa keessa jiru. Obbo Maatiyaas dur yeroo ijoollummaa isaanii dur bara sanaa dabalee bilisummaa Oromoo turanii 91-92 sana keessa ergasii baqa baay'ee keessa biyya Affaar keessa isaan ba'anii immoo har'a waaqayyoo nagalatu kan isaan jiraatan Minisootaa keessa. Minisootaa keessatti baay'ee nama fariidha yeroo hundumaan kolfaa hin taphataa. Haalli jireenyi isaa garuu duraaniif amma wantooti wal cinaa qabne ilaallutu jira gulaallutu jira. Obbo Maatiyaas baay'ee fariidha nama tapha jaallatudha. Sirbuu jaallataadha. DJ ta'uus ni barbaada tokko tokko 48 keessa gale malee DJ ta'uus ni barbaada. Mee utuu koronaan vaayirasiin kun COVID-19 namoota manatti hin galchitti Obbo Maatiyaas galgala sanbat duraa manan ta'anii mana shubbisaa tokko keessatti akka isaan ta'an waliin agarra. Obbo Maatiyaas hedduu galatoomne. Akkuma sila siniin jedhu Obbo Maatiyaas sanbat duraa mana da'u mana shubbisaa dhaqaa faranjoota walitti qabatee amma gaan faranjoonni supperistaarii akka Hacaaluun dhufetti isaa wajjin sirbaa jiru jechuudha. DJdhas beekamaa DJdha Minisootaa keessatti garuu COVID-19 ergiseen immoo
mana keessatti akkamittiin qophaasa akka inni shubbisu immoo waliin laalla. Come on, man. Come on. Shubbiga. See it. Here you go. Sini. Tapa. Come on, Matthias. Hey. Matthias galato. Kun ergi covidiin biyya seene namni manatti galee haalli senti Matthias itti mana isaanii keessa jiraatanii shubbisa isa alaabaran kana gadi ba'anii shubbisuu waan hin dandeenyeef sanbat duraa galgala mana isaanii keessatti ergi COVID-19 manatti isaan galchee haala kanaan shubbisu. Sirboota isaan shubbisan keessaa sirba afaan Oromoos ni qabu. Gatta'anii gaafa isaan ol ka'an gaafa isaan shubbisan Caaliyaa Saamiigaa yoo gartee. Shub. Saaliyaa agartee ka sirba keetii shubbisaa jira waan ta'eef kiliipii irratti dagatini. Hedduu gala Matthias sirboota ni jalqaba reegee tuunidhaan isin sirbee ergasii afaan Oromooti mana keessa qophisee manni bakka wal ga'uu dadhabe. Kan immoo gara alaatti fudhatee deeme. Alatti akkamitti shubbisame? Matthias Facebook irratti Matthias guddidaa jira dhaqaati ilaala hiriyaasaa taa'ati guyyaatti waan nama bashannansiisu dabarsa. Kun hojii kennaa addaati. Namni keenya manatti galee jira, namni qofaa jiru jira, nama maatii hin qabne jira. Namoota akkasii karaa Facebookiitiin bashannansiisuun mataansaa kennaa guddaadhaaf galata qaba. Oromoo Minnesota jirtan, hawaasni Oromoo Minneapolis jirtan gaafa walitti dhufuun eegalame nama kan akka nu badhaastan kabajaan isin gaafanna. Matthias akkaataa ittiin koronaa vaayirasii ittiin ofirraa ittisan yoo maaksii dhabdanis karaa salphaa ta'een waa isin barsiisa ilaalaa jirti. Amma immoo gaafa rakkinaa waan ittiin mataa haguuggatanii kan jooree wayyaa addaa tokkon argadhee isa isinitti agarsiisuu fi kun maal akka ta'e akka goonee ofirraa baafnee akka goonee isin agarsiifna. Kun jechuun butaantaadha kan haaraa bitame immoo kanan uffadhee ofirraa baasee deebisee mataatti butaantaa mana keessatti uffatan gaafa gadi ba'anii shooppii gaafa dhaqan obbo Matthias akkasitti godhatanii deemu. Butaantaadhuma isaanii baafatanii yoo maaksii dhabdan yoo waan afaanitti qadaaddan dhabdan waan funyaanitti qadaaddan dhabdan tooftaa kanaan kun dubartootaaf hin taatee hin beeku warra dhiiraati fakkaata ergichi. Garuu isin agarsiisuuf dhiitanii tokko kana godhanii akka itti mataatti diramaa gadafanii asiin isa kana dudduubaan harka keessa baasanii laastika isaa harkisanii mataarra oolfatu asirra deebi'a. Sana immoo duubatti harkisanii akkasii. Kun egaa tooftaa karaa salphaa ta'e butaantaa ofirraa baastanii warri dhiiraa kan dubartootaa hin jenne kan dubartootaa bifa addaa qaba waan ta'eef kanaaf hin taatee hin beeku. Inni kun kan dhiiraati. Asumattis immoo aansee haaluma COVID-19 kana wajjin wal qabate yoo mana keessa qofaa jiraatan obbo Matthias mana keessa qofaa yommuu jiraatanii akkamittiin tooftaa ittiin wayinii kan nama lamaa dhuganiif tooftaa ittiin of bashannansiisan ammas viidiyoo kanarraa wadda. Waan gaafa rakkinaa bitanne kana kurrajaadha kun intarneetiirraa isinitti agarsiisuu fi qofaa qabanna jechuudha. Akkuma beektan
Maatiyaas Leegan neemiidha. Jaankoon Etnik neemiidha. Maqaan lamaan qaba. Jaankoon nama biraadha. Maatiyaas isa. Wayiniin kan bu'ee jiru burcuqoo lamatti ilaala. Ittiin qofummaa ofirraa kanaan dura bitee ol kaa'adhee waan kun xiqqoodha garuu kanan bollaadha. Akka muka ittiin taphatan illee waliin caallee fi tokko nan cabse. Tokko cabse jechuudha amma kuni fayyaa ture nan cabse. Muka ittiin taphatan tokko waan jalaa cabee fi of kalchaa. Kana goone. Amma Maatiyaastu taphachuu fi amma dabareen kan Maatiyaas. Maatiyaastu taphataa. Darabeen kan taati. Wayinii isaa tokko abbuqqatee. Taphadhu Jaankoo. Maatiyaas taphate. Jaankoo taphadhu. Jaankoo dhamma darabeen. Sheekkiin taphatan taskee bu'ee. Jaankoon hin dhabee amma kan Maatiyaasi. Wayinii dagatte kaa. Eeyyee. Akkasittiin wayinii qaruuraa tokko qofaa isaa fixe Maatiyaas. Maqaa Jaankoof maqaa isaatiin taphatee wayinii qaruuraa tokko qofaa isaa fixe jechuudha. Sana duwwaa miti waan obbo Maatiyaas nu barsiisan akkaataatti marqaa tolfatanis feesbuukiidhuma isaanii irratti toora feesbuukii isaanii irratti laayiv viidiyoo nu barsiisaniiru. Erga akaanii wanticha akaanii daakaniiti kan isaan marqaa tolchanii daakuu miti kan obbo Maatiyaas godhan dandeettiin isaanii inni addaan isa kana jechuudha. Ni akaa'uu callaadhaa akaanii daakanii marqaa tolfatu. Iddootti marqaa chiqqinoo. Kana godhan obbo Maatiyaas Guddinaa akkaataatti marqaa tolfatanis nu barsiisan jechuudha. Kun egaa ilaala COVID-19 ergi dhufte baatiidhuma tokko asitti waan ta'aa jirudha jechuudha. Kanatti aansee obbo Maatiyaas ogummaa biraan isaan nu barsiisan akkaataatti buna danfifatan. Itti ta'an nagaa. Turgeessi na bun. Biyya nagaa nu jiraachisii keessaa baduuf keessaa duunu oolchee jiruuf jireenya nu dhoowwatinii hunduma keenyaaf nagaa kennii guddaaf xinnaaf nagaa kennii biyya keenya eebbisii buna nagaa. Obbo Maatiyaas kennaa adda addaa qabu. Akkatti buna danfisan akkatti marqaa tolfatan kanatti aansee immoo jiru anaan illee ni ilaallatu warri afroo qabdan isin ilaallata akkaataatti rifeensa ciratanis nu barsiisaniiru. Rifeensa isa gubbaadha saddoo biraa jechuu qoome. Rifeensa suma kana duwwaa akkatti ciratanis nu barsiisaniiru. So kana doolaara kudhanii qabee haga doolaara 20-30 jira gabaarra advaansii isaa yoo barbaadanii haga doolaara 30-40 dhibbaas jiraachuu danda'a. Garuu ammaa qabdanii yoo ijoollee dhiiraa waggaan jalqabaa fi waggaa tokko qabdanii kanaan manatti mormottu ta'ee. Rifeensa ciruun horii meeqa akka nama baasisu birrii meeqaan bittanii meeshaa isaa manatti meeqaan akkatti gargaaramtanii yoo baatiitti al tokko birrii amma na baastanii ijoollee keessaniif waggaatti meeqa akka ta'us immoo akka horii qusattaniifis kana nu barsiisa jechuudha. Utuu COVID-19 dhufuu baate kan hundumaan agarru. COVID-19 namoota keenya baay'ee manatti galchitee waan baay'ee nu barsiisaa jirti. Seenti Maatiyaas sana duwwaa miti al tokkos immoo mana keessaa gadi ba'anis immoo alatti dandeettii ispoortii addaa qabanis immoo akkaataa isaan itti kubbaa miillaa taphatan sookorii taphatan immoo ilaalla. Chap, come on Maatiyaas. Maatiyaas utuu koronaan kun waggaa tokko manaan hin baasu ta'e maal akkatti nutti agarsiistu hin beeku. Manatti galta maleetu fooqii irra galtatee fooqii irraa utaaltee nutti agarsiista.
Guni gaa gadi ba'aniiti. Minisootaan yeroo baay'ee aduun argattu carraa aduu argata jetti garuu wal caccabsanii alatti fiiganii haala kana kubbaa taphatee nutti agarsiiseedha. Obbo Maatiyaas atti shoo mana keessaa immoo gaafa isaaniif gamsiisu atti shoo mana keessaa sodaatanii gara caakkaatti mukarratti hin galaa jedhanii manaa gadi ba'an Obbo Maatiyaas. Kennaan mukatti gallee mukatti ol bahaa irraa mukarra ba'anii mukarra jiraannaa bosonatti deebine jechuudha. Bosona baddaa geeraa, bosona baddaa gajii, bosona baddaa gujii. Mukarra bulla jechuudha amma. Yaa egaa akkasii dubbiinsa. Haxxishoon mana keessaa nu rakkatee nama bosonatti galle jechuudha. Yaa biyyi lafaa kun hin beekamtu yoo sichi namni duubatti deebi'ee waggaa 10,000 fa'aa achi deebi'ee mukarratti gale hin beennu. Obbo Maatiyaas hedduu galatoo. Haxxishoo mana keessaa rakkisee jennaan amma immoo caakkaatti galan. Caakkaanis jiru bosonni isaan bira hin jiru waan ta'eef mukarratti galaniiru Obbo Maatiyaas. Egaa poolisii waan madaqaa mukarraa buusaa Obbo Maatiyaas baay'ee nu bashannansiiste baay'ee sitti gammanna. Baatii tokko koronaan COVID-19 baatii tokko iyyuu hin guutu kan manatti galchee haala kana nutti agarsiise Obbo Maatiyaas waggaa tokko yoo ta'an immoo maal akka isaan nutti agarsiisan gan kan isinii mafanniisa. Daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif hedduu galatooma. Gingilchaan guyyaa har'aa kana fakkaatti guyyaa biraa immoo sagantaa biraan hamma walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.